Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa kun chaanalii keessan chaanalii isinitti odeeffannoo fayyaa mana keessatti isin argattanidha. Dr. Naafi Argeetuun jedhama. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin wanti nuti qabannee isiniif dhiyaanne waa'ee haphachuu rifeensaa yookiin immoo molaa'uu rifeensaa irratti maaltu nutti fidaa akkamitti nutti dhufa kan jedhu waliin ilaalla. Molaa'uu rifeensaa dhiira qofaaf osoo hin taane shamarran illee rifeensaanii ni haphata yookiin immoo ni molaa'a. Kana maaltu namatti fidaa akkamitti immoo ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhu rifeensa mataa keenyaaf of eeggannoo akkamii gochuu qabna kan jedhus daballee kan waliin ilaallu ta'a. Haphachuu rifeensaa jalqaba irratti suuraa wajjin ilaalla bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Haphachuu yookiin immoo molaa'uu rifeensaa inni jalqabaa haphachaa deemuu rifeensaa gara fuulduraa dhiiraaf dhalaa akkuma suuraa irratti argaa jirtanii gara fuuldura kanaatiin haphachaa deema jechuudha. Kan shamarraniis akkuma kana bal'achaa deema. Inni kan biraa immoo gidduudhaati rifeensi geengoo ta'ee yeroo itti haphachaa deemu jira. Kan biraa immoo akkuma tasaa yeroo tokko takka namoonni baay'een yeroo mataa filatanitti yookiin immoo yeroo garaa garaatti yeroo stressiin biraa jirutti mataan isaanii kan callisee buqqa'u jiraachuu danda'a jechuudha. Rifeensi mataa kabaja waan ta'eef kanaaf inni waliin haasaa jirra. Kanaaf mee haphachuu rifeensaa yookiin immoo molaa'uu rifeensaa kanneen maaltu namatti fida kan jedhuu fi tokko tokkoon kaafnee kan waliin ilaallu ta'a. Haphachuu rifeensaa wantoota namatti fidan keessaa tokko family history kan jennu yookiin immoo maatii keessaa abbaan yookiin haati rifeensi isaanii moluu yoo ta'e umuriin yommuu fagaachaa deemutti carraan haphachuu rifeensaa kanaaf saaxilamuu guddaadha. Lammaffaa irratti immoo jeeqamuu hormoonii akkuma beekamu hormooniin garaagaraa guddina rifeensa keenyaatiif murteessoodha. Hormooniiwwan kunniin immoo yeroo akkamii jeeqamu kan jedhu yeroo isaan jeeqamnitti guddinni mataa rifeensa mataa ni dhaabbata. Kunis immoo yeroo ulfaa yookiin immoo hormooniiwwan taayiroodii yeroo isaan dabalanii kan biraa immoo dubartootaa fi yeroo laguun irraa dhaabbatu menopausal age kan jennu jechuudha. Laguun dhaabbachaa dhufutti hormooniin waan jeeqamaniif rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Inni kan biraa infekshiniiwwan buqqee mataa garaagaraa yookiin immoo rifeensa mataa roobbii kan jedhamu kunniin illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kan biraa sadaffaa irratti kan laallu qoricha yookiin immoo qorsa yookiin daawaan garaagaraa fudhannu illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf qorichawwan kanneen kaanseriidhaaf kennaman qorichawwan dhukkubii maashaa buusaadhaaf kennaman yeroo baay'ee arthritis kan jennu kan biraas immoo qorichawwan dhiibbaa dhiigaaf kennaman tokko tokko illee rifeensa nama haphisuu danda'u jechuudha. Akkuma kan koo kana deemaa jirtu jechuudha. Yaa family history qaba sababa isaa isinitti nama booda. Inni kan biraa cararii yookiin immoo maal jenna radiation kan jennu radiational exposure kan jennu carariin fakkeenyaaf mataa keenyatti yommuu bu'u carariin kuni ultraviolet light kan jennu ifa aduus dabalachuu danda'a hubadhaa. Ifa aduu keessa yeroo dheeraadhaaf turuun illee haphachuu rifeensaaf nama saaxila. Kan biraa immoo ifa aduu qofa osoo hin taane helmeetii yeroo baay'ee namoota kaatan baraa keessatti yookiin immoo gammoojjii keessatti jechuudha. Carariin kuni yookiin immoo ifti aduu garmalee rifeensa mataa nama haphisuu danda'a yookiin immoo moleessuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa ulfaatinni qaamaa garmalee hir'achuu ulfaatinni qaamaa namaa yommuu garmalee hir'atutti namni tokko ulfaatina qaama isaa hir'isuudhaaf yommuu garmalee kiiloo hedduudhaan hir'atutti hormooniiwwan qaama keenya keessaas waan jeeqamanii fi carraa kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo akkaataa itti rifeensa mataa keenya sirreeffannu garmalee fakkeenyaaf amma humnaan yookiin immoo ibiddaan gubuun yeroo baay'ee shamarranii fi haphachuu rifeensaadhaa fi molaa'uu rifeensaaf saaxiluu danda'a. Kan biraa immoo garmalee filachuu yookiin immoo haalumti ittiin rifeensa mataa keenya sirreessinu kunillee rifeensa keenya haphisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa dhibeewwan sukkaaraa namoota qaban irratti rakkinni kun ni uumama akkasumas immoo dhiphina yookiin immoo stressii. Physical stress and mental stress, emotional stress kan jennu namoonni dhiphatanii baay'ee yommuu dhiphannutti akkuma isin jedhe hormooniin keenya waan jeeqamuu fi hojiitti baay'ee dhiphachuu ta'uu danda'a, aarii ta'uu danda'a. Wantoonni kunniin molaa'uu rifeensaa dhiiraaf dhalaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraa nyaata madaalamaa nyaachuu dhabuu. Egaa rifeensi gogaa keenya tokko guddachuudhaaf nyaata madaalamaa barbaachisa waan ta'eef nyaata madaalawaa sirriitti nyaachuun baay'ee barbaachisaadha.
nyaata madaalawaa sana keessa vaayitaaminiinis ta'ee akkasumas immoo wantoonni kan biraan argamu. Kanaaf nyaata madaalawaa kuduraaf fuduraas pirootiiniis kaarboohayidireetis wal madaalee nyaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhumarratti akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhutti deebiname. Egaa namoonni mataan isaanii baay'ee molaa'ee kanneen argitan kana jechuudha. Dhibee kanaaf akkamitti biyya keenya keessatti transplantation kan jennu yookiin immoo bakka biraarraa fuudhanii bakka tokkotti hodhuu kan jedhu bakka biraatti transplant gochuu jalqabee jira. Akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhuu fi tokkoffaa irratti wanti gochuu qabdanii mataa namni tokko kamiyyuu rifeensa mataa isaa miiccatee jiidhaa isaatti filuu hin qabu yookiin immoo filaadhaan filuu hin qabu. Maaliif yeroo sanatti rifeensi mataa keenya baay'ee bubuqqaa jechuudha. Kanaaf xiqqoo erga qooree booda yookiin erga gogee booda filachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan immoo yeroo dheeraadhaaf aduu keessa turu yookiin immoo naannoo ho'aa turuunis gaarii miti. Mataa aduu keessa dhaabachaa turuun illee rakkoo kanaaf nama saaxila. Inni kan biraan immoo shamarran yeroo baay'ee mataa isaanii yeroo dheeraa ibiddaan ganamas deelii torbeetti yeroo hedduu kan gugguban yookiin tokkofatanii rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u waan ta'eef rifeensa mataa keessanii eeggannaa godhaa kan jedhu gaariidha. Inni kan biraa tamboo aarsuun gaarii miti. Namoonni tamboo aarsanii rifeensi isaanii dhumaa deema. Tamboon keessa keemikaalli garaagaraa waan jiraatuu fi effektii guddaa irraan ga'uu danda'a waan ta'eef tamboo aarsuunis gaarii akka hin taane gamanumaan isin beeksisuu yaala. Inni kan biraa dhiphina hir'isuu qabdu nyaata madaalawaa ta'e nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Gama biraatiin immoo qorichoonni tokko akkuma isinitti himee hakiima mariisuun gaariidha. Qoricha ofii keenya fudhachuun caalatti qoricha hakiimni hojii yookiin immoo hakiima keenya mariisuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isin hubachiisuun barbaada. Stressii dhiphina illee maneej gochuu akka qabdan qulqullina mataa dibata mataa illee sirriitti eeguu akka qabdanidha. Dibata baay'ee furdaa ta'e fayyadamuunis gaarii miti. Mataa irratti baay'inaan fayyadamuunis air follicle keenya cufu waan ta'eef rakkoo finniisaaf illee nu saaxiluu danda'a jechuudha. Yookiin immoo qaawwa rifeensi keessaa baasan cufuu waan danda'uuf of eeggachuun gaariidha. Kanaaf gabaabaadhumatti qulqullina mataa keenyaa rifeensa mataa keenyaa nyaata madaalawaa nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiphinarraa of dhowwuu tamboo aarsuu dhiisuu kan jedhu dhaamsa koodha. Egaa faabilistirii keessa dhumarratti abbaan koo moluudha guutummaa hamtisaa jechuudha. Gara fuulduraatti gama sanatti deemnatee hin beeknu rabbi beeka. Amma danda'ametti garuu wantoota amma isin hime irraatii of qusadhaa. Baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabajaa. Namoonni haaraan dhuftanii yoo jaallattan qofa subscribe godhaa, share nuuf godhaa.